godhate Yesuus ati dhaala koo bara bara koo shagalgala sinnootane hiriyaa ta'uu si dirqate jireenya koo si godhate Yesuus ati dhaala koo bara bara mana koo shagalgala sinnootane Duuti si dadhabe ati jiraata beellama qabatte osoo hin du'ini Galiilatti wal agarraa jette jaraanii eessan jedhamtu bakka hunda jirta waraana malee ni injifattedha. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Kam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessa witawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Amma xumura qophii keenyaatiin wajjin turaan affeerraa keenya. Hanga isaan na hubachuu dadhabeerraa kan ka'e guutummaa armatti namni hundumtuu waan irraanfate faa yeroo natti fakkaate qaba. Waan namni faana irraanfate. Nama na beeku nama wajjin dabarsine ani ko Asteeridha mani yeroo namni na hubachuu dadhabu ani Asteer Kabbabaatiin yeroo jedhee namatti irra deebi'ee maqaa koo himullee na mudateera jechuudha. Daawwattoota keenya qophii keenya jalqabaatiin faarfattuu Asteer Kabbabaa albamii sadaffaa ishee qabattee dhufaa jirti. Sanbata guddaa dhufuu waldaa guutuu wangeelaa Fiinaansiittis ni eebbisiifti. Odeeffannoo bal'aa bafaarfannaa ishee kana wajjin wal qabatus kan isin biraan geenyu ni ta'a jalqaba qophii keenyaa irratti. Qophii keenya lammataatiin daawwattoota keenya barsiisaa fi ergaa ajaa'ibaa sanbata guddaa darbe waldaa ifa fayyinaatti dubbatame keessaa ergaa ajaa'ibaa tokko isin biraan geenya. Mata duree dhaloota arfaffaa jedhuun jechuudha. Dhaloota arfaffaan maali? Dhaloonni arfaffaan kun eenyu fa'i? Dhalooti arfaffaan macaafa qulqulluu irraatii iddoo kamitti mul'ata? Dhalooti arfaffaan iyyisaa gara namaati moo gara Waaqayyooti? Waa'ee dhaloota arfaffaa fi ergaa baay'ee isin barsiisuu fi isinitti tolu isin biraan geenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan baasiniin jechaa kallattiidhaan gara qophii keenya jalqabaa kanatti wal wajjin hadabarru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Faarfannaa albamiiwwan lama nu biraan geessatti baay'ee eebbifamaa turre. Faarfattuu Asteer Kabbabaa. Faarfattuu Asteer Kabbabaa sanbata guddaa dhufuu albamii faarfannaa ishee sadaffaa waldaa guutuu wangeelaa Fiinaansii magaalaa Finfinneetti argamutti ni eebbisiifti. Faarfannaawwan ishee kanaan duraa keessaatii gidduma dhiibanii achi ol ba'uu gaafa yeroon ga'ee harki gadi qabee nama hin danda'u faarfannaa jedhuun baay'ee kan beekamtu faarfattuu Asteer Kabbabaa amma immoo 325 yookaan sanbata guddaa fuuldura keenya jiru 2015 mata duree waraana malee jedhuun faarfannaan ishee akka eebbifamu nutti himtee jirti. Albamiin faarfannaa ishee haaraa kun ogeessota muuziqaa hojii boonsaa hojjetaniin miidhagee eebbaaf kan dhiyaate akka ta'es ibsitee jirti. Albamiiwwan faarfannaa haaraa sadaffaa Asteer Kabbabaa keessatti faarsaawwan hammataman faarfannaa 12 yeroo ta'an isaanis
guddaa baatamee firoomina dhiigaa ati naaf gaariidha buddeen jireenyaa murteesseeraa luba garaanaa laafee waraana malee biiftuu koo galatan fidaa Yesuus kan jedhuu fi sin yaadee akkasumas gaaffiin koo kan jedhamanidha. Tumsitoota yookaan gargaartotni sagalee faarfattuu Asteeriin gargaaran ammoo Mootii Tarreessaa, Liidiyaa Darresee, Saamu'eel Taaddesee, Salamoon Alamuu fi Yaadasaa Shirriifaayi. Muuziqaa faarfannaawwan Asteer Kabbabaa haaraa sadaffaa kanaa kan hojjetan Daawit Lammii, Mootii Tarreessaa, Eeliyaas Biraanuu, Henook Tashaalee, Eeliyaas Tolaa yoo ta'an waraabbii fi maaster gochuu isaatiin Mootii Tarreessaa akkasumas miiksiingii ammoo Amaanu'eel Israa'elii fi Mootii Tarreessaa akka hojjetaniif faarfattuu Asteer Kabbabaa ibsitee jirti. Meeshaalee muuziqaa laayivii irra galfaman kanneen akka saaksifoonii Zarihuun Ballaxaa, Naatinaa'el Gabratsaadiqii fi Maasiinqoo ammoo Daggisoo Abbabee, liir gitaarii Kaaleeb Taakil, Daani'el Murgeetaa akka ta'anis faarfattuu Asteer ibsiteetu jirti. Guyyaan eebbaa faarfannaa ishee egaa fuuldura keenyatti kan argamu sanbata guddaa dhufu magaalaa Finfinnee waldaa guutuu wangeelaa fiinaansiitti akka ta'e isin yaadachiisuu ni barbaanna. Guyyaa sanaa saganticha irratti argamuudhaan faarfattuu Asteer Kabbabaa bukkee dhaabbachaa faarfannaa ishee haaraa albamii sadaffaa kanaanis eebbifamaan affeerraa keenya. Gara qophii keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya sanbata guddaa darbee waldaa ifa fayyinaatti nama Waaqayyo ergamaa Geetahuun Immiruu fi akkasuma barreessaa macaafota hedduu kan ta'e Eebbisaa Baayisaa akkasuma faarfattuu Asteer Kabbabaa argamuudhaan sagantaa guyyaa sanbata guddaa ifa fayyinaatti akka tajaajilan ni yaadatama. Sagantoota guyyaa sana turan keessaati sagantaa addaa tokko yookaan barsiisa addaa isin ergaa guddaa irraa barattan dhaloota arfaffaa jedhu isin biraan geenya. Dhaloonni arfaffaan maali? Dhaloonni arfaffaan kun eenyu? Dhaloonni arfaffaan maal godhan? Dhaloota arfaffaa ilaalchisee seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 12 fi 16 yoo dubbifattan ergaa guddaa argattu. Utuu aduun gadi lixaa jirtu reemni ulfaataan Abrahaamiin qabe. Naasuun guddaan lafa itti dukkaneessus isatti hin dhufe. Waaqayyo yommus Abrahaamiin sanyiin kee biyya kan isaanii hin ta'in keessatti galaa ta'uuf achittis garbummaatti hojjechuudhaaf waggaa 400 cunqurfamuuf akka jiran dhugaa isaa beeki. Garuu ani saba isaan hojjetaniif sanatti adabanan fida. Booddees qabeenya guddaa fudhatanii achiin ba'u.
waa'ee ofii keef immoo ati dulloomtee bara quuftee nagaadhaan hin boqottaa hin awwaalamtas. Yakka warra Amoorotaa amma iyyuu safara isaa guutee waan raawwataminiif sanyiin kee immoo dhaloota afuraffaatti deebi'anii hin dhufus jedhe. Dhaloonni arfaffaan asirraa jalqaba. Jalqabumaa kaasee Waaqayyo biyya lafaa gaafa uume guutuu godhee hirrina malee akka inni itti fufuuf yaadee uume. Kana jechuun mootummaan isaa inni waaqarraa kallattiidhaan lafarratti akka argamu barbaadee tura. Garaagarummaan isaa bulchiinsa isa waaqarraa ofiif qabatee isa lafarra jiru immoo namni akka bulchuu godhuudha. Wanti waaqarra jiru guutummaatti lafarra akka jiraatu, inni waaqarra hin jirres lafarratti akka jiraatu jechuudha. Garuu uumama boqonnaa 3 irratti dhalli namaa garba cubbuu ta'e. Kun immoo bulchiinsa waaqarraa fi lafarraa gidduutti garaagarummaa uume. Waaqayyo garuu namarraa garaa hin kutanne. Gara ulfina isaatti deebisuudhaaf Waaqayyo karaa barbaada ture. Waaqayyo yaada isaa beelirra kaa'ate. Inni immoo harka obboleessaa ofii isaattis du'e. Kanaanis yaadni Waaqayyo karaatti hin hafne. Amma immoo namoota baay'ee booda Nohiin argate. Waaqayyo Nohi wajjin seenaa guddaa hojjete. Garuu mana isaa keessaa nama ulfina Waaqayyoo dabarsee itti fufsiisuu dhabe. Ijoolleen Nohi hojii ulfina Waaqayyoof iddoo hin qaban turan. Waaqayyo Nohiin argatee ilmaan isaa dhabe. Ammas abdii hin kutanne ture Waaqayyo. Saba sana dhiisee gara biyya Uur deeme. Abrahaam nama jedhamu adda baafate. Kana jechuun Waaqayyo nama qabaa jechuudha. Kaayyoon Waaqayyoon guddaan immoo ulfina isaa itti fufsiisuudha. Kanaafis namicha kana fudhatee ka'e. Waaqayyo Abrahaamiin michuu koo jedhee waama. Dhoksaa yookiin icciitii koon itti himas jedha. Garuu Abrahaam rakkoo guddaa tokko qaba. Inni dhala hin qabu. Waaqayyo garuu waa'ee sabaa isatti haasa'a. Gaaffiin Abrahaamiif deebiin Waaqayyo waliin arganne. Kutaa amma dubbifanne irraa immoo Waaqayyo sanyii Abrahaam akka biyya ormaatti kenname achitti garba ta'anii hojjetanii achi immoo qabeenya guurratanii akka dhufan dubbate. Dhumarratti garuu akkas ta'a jedhe. Sanyiin kee dhaloota arfaffaatti deebi'anii ni dhufus isaaniin jedhe. Dhaloonni arfaffaan dhaloota akkamiiti? Tokko dhaloota didaadha. Dhaloonni arfaffaan inni Waaqayyo dubbatee Musee fa'idha. Abbaan Musee garbummaatti dhalatee guddatee du'e. Museen garuu gaafa ka'ee garbummaan kun itti fufuu hin qabu jedhee dide. Dhaloonni akkasii fincila qajeelummaa fincila. Fincilli qajeelummaa fincila cubbuu diduuti. Seera ba'uu boqonnaa 2:11-12. Museen nama gahaa erga ta'ee gaaf tokko gara sanyii isaatti gad ba'ee hojii isaa ba'aa ulfaataa isaanitti ta'e sana in ilaale. Namni Gibxii tokko Ibroota sanyii isaa keessaa tokko utuu rukutuu arge. Inni asiif achi ilaalee nama biraa tokko illee yeroo dhabetti namicha Gibxii sana ajjeese. Reenfa isaa cirracha jalas dhokse. Museen mana mootii keessa jiraachaa nyaata gaarii nyaachaa guddate. Garuu gaaf tokko gara saba isaatti gadi ba'ee waan sabni isaa keessa jiru argee sammuu didu fudhatee mana mootiitii ba'e. Dhaloota didaan kun kan jallina fincilee qajeelummaa wajjin dhaabbatudha. Dhaloonni arfaffaan lammata irratti dhaloota Waaqayyoon barbaaddatudha. Seera ba'uu boqonnaa 3:7. Yommus Waaqayyoo garqabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argeera. Isaan warra humnaan isaan hojjisiisan jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhaga'eera. Dhiphina isaanis ani beekaa jedhe. Dhaloonni arfaffaan iyyi isaa gara namaatti utuu hin taane gara Waaqayyoottidha. Dhimmi dhaloota arfaffaa Waaqayyo wajjin malee nama wajjin miti. Namni Waaqayyoo Kaatiriin Kuulmaan tajaajiltuu biyya Ameerikaa akkas jettee turte. Waa'ee kadhannaa dubbate. Amantiin xiqqoon gaara iddoodhaa akka sochoosu kadhannaan keenya ishee xiqqoon immoo Waaqayyoon teessoorraa sochoostii jechuun dubbatte. Tajaajiltuun kun tajaajiltuu yeroo jalqabaatiif dachee Ameerikaa keessatti dubartoota keessaas dhiirota keessaas harki Waaqayyoo ishee dharaan mul'atee fi dinqii gurguddaan ta'eedha. Sadaffaan dhaloonni arfaffaan dhaloota Waaqayyootti amanee tarkaanfii fudhatudha. Seera ba'uu boqonnaa 12:41. Dhuguma waggaa 430 sanatti guyyaadhuma sanaa macci Waaqayyoo hundinuu biyya Gibxii keessaa hin ba'an.
dhaloota oduu namaarraa funaanu utuu hin taane dhaloota dubbii waaqayyoof iddoo qabuu fi waaqayyoon dhaggeeffatudha. Dhaloonni arfaffaan dhaloonni akkasii waaqayyoof tole jira. Tuqa arfaffaan dhaloota dinagdee qabudha. Dhaloonni arfaffaan seera uumamaa 12:14 garuu ani saba isaan hojjetaniif sanatti adabanan fida. Booddees qabeenya guddaa fudhatanii achii ba'u. Waaqayyo dhaloota arfaffaa kana nuufis haa kennu. Dhaloonni arfaffaan har'a yoo jiraate cubbuu diduudhaan waaqayyoon kan barbaaddatuu fi waaqayyoon kan naga'u, dhaloota waaqayyotti amanee tarkaanfii fudhatuu fi dhaloota dinagdeedhaan guddatu ta'a. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessaa isiniin jecha like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Saatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.